Heerri macaafa qulqulluu yookaan quraana miti geeddaramuu danda'a. Kan ilaalamuu qabu rakkoo biyyattii keessa jiru hiikuu danda'amoo rakkoo dabalaa dhimma jedhu ta'uu qaba. Siyaasa biyyattii gara tokkotti osoo hin fidin heera biyyattii waliigaltee barbaachisu geeddaruun rakkoo qabaa jiru Profeesar Mararaa Guddinaa. Heera mootummaa irra deebiidhaan haaromfamuu qabaa jedhamu kana keessatti keewwanni 39 mirgi ofiin of bulchuu amma fottoquutti jedhuu fi dhimmoonni magaalaa Finfinnee wajjin wal qabatan haaromfamuu akka qaban yaadoleen ka'an ni jiru. Biyyi keenya yeroodhaa gara yerootti sababoota garaagaraatiin jeeqamaa, sababootni kunneenis darbaa itti wal jijjiiraa imimmaan dhiigaa hamma boossutti biyya keenya boossaa turaniiru. Baay'ooliin dhala isaanii itti dhabaniiru. Baay'ooliin ammoo maatii isaanii keessaa nama tokko walumaa galatti dhaloonni itti wareegamaa tureera. Biyya keenya Itoophiyaa itti fufsiisuuf jechuudha. Amantaa fi hordoftoonni amantaa kamiiyyuu kan jiraatan yoo biyyii fi uummanni jiraateera. Kanaaf hunda dursaa biyyii fi uummanni jiraachuun murteessaadha. Nuti sarraa dhimma amantaa kan dursuu qabu dhimma nageenya biyyaa fi jiraachuu biyyaatiif sababa guddaa ta'ee fi tibbana namoota siyaasaa biyya keenyaa wal falmisiisaa jiruu fi wallabdee fi walajjechaa uummata hedduu ta'ee heera mootummaa Itoophiyaa irratti waliin mormii jiru isin biraan geenya. Kufaatii sirna mootummaa dargii hordofee aangoo kan qabate Addawaawaayin heera federaalaa kan Itoophiyaan waggoota kurnan lamaa oliif ittiin bulte kana raggaasise. Heerri kun sabdaneessummaan kan ittiin calaqqisiifamedha jedhamee himamaa fi kan ture yoo ta'u, ilaalcha siyaasaa muraasaa kan moggaatti dhiibuu fi kan garaagarummaa irratti xiyyeeffatedha jedhamee qeeqama. Heerri federaalaa kunis akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 1987 fi bara 1997tti yeroo lama fooyya'insi akka taasifameef ragaaleen ni agarsiisu. Fooyya'insi jalqabaa kan sirna kaffaltii gibiraa ilaallatu keewwata 98 irra jiru yoo ta'u, fooyya'insi lammataa ammoo lakkoofsa uummataa kan ilaallatu keewwata 103 ture. Heerri amma hojiirra jiru kun ragga'uun dura gandaa hanga aanaatti waggoota lamaaf mariin hawaasaa fi yaa'iin irratti geggeeffamuutu himama. Kana malees hayyoonni akka qoratanii fi balaa diigamuu biyyattii mudachuuf ture irraa kan oolche ta'uutu himama. Keessattuu kanneen warra siyaasa Itoophiyaanummaa leellisan kan moggaatti dhiisedha jechuudhaan adeemsichaa kan qeeqanis baay'eedha. Nagaa fi araarri Kiristoos bakka jirtanitti hunduma keessaniif haa baay'atu. Akkam jirtu daawwattoota Kiristiyaan Miidiyaa. Odeessa wayitawaa yeroo kanaaf isiniif qindeeffannee isin biraan ga'uuf qabannee dhiyaanneerra. Hamma xumura qophii keenyaatti wajjin turaan affeerraa keenya. Yeroo jalqabaaf gara chaanaalii sagalee Kiristiyaanota maraatee Kiristiyaan Miidiyaatti kan dhuftan subscribe gochuudhaan mallattoo beelii sana fuulduratti isinii ba'ullee haala tokko gadi tuquun ol kan jettu irra kaawwachuudhaan maatiiwwan keenyatti dabalama. Like share gochuudhaanis immoo yaada keessan immoo koomentii irratti nu qooduudhaan odeeffannoowwan kiristiyaanummaa wayita gadhiifaman akka isin qaban gochuu hin dagatinaa isinin jenna. Akkasumas daawwattoota keenya karaa fuula weebsaayitii keenya www.christiannewsethiopia.com odeeffannoowwan kiristiyaanummaa barreeffamaanis akka isin qaban gochuu ni dandeessu. Liinkii weebsaayitii keenya koomentii jalqabaarra isiniif keenya. Wayita liinkicha tuqxanii gara fuula weebsaayitii keenya irra baatanitti karaa harka keessan mirgaa jalatti kan argamu mallattoo beelii isiniif ba'ullee haala tokko gadi tuquudhaan yookaan subscribe gochuudhaan odeeffannoowwan kiristiyaanummaa barreeffamaan yeroo hundumaa akka isin qaban gochuu hin dagatinaa isiniin jecha kallattiidhaan gara odeessaa yeroo kanaaf isiniif qindeeffannetti wal wajjin hadabarru. Video kana like gochuudhaan jalqabaa. Heera waggoota 20 oliif ture kana irratti komii fi qeeqa dhiyaatu bu'uura taasifachuun fooyya'insi akka taasifamuuf qaamoleen gaafatan hedduudha.
Keewwata heera mootummaa amma hojiirra jiru kana keessatti haammataman keessaa Itoophiyaa amma jirtuun haalliwwan jijjiiraman akka jiran ni kaasu. Kanaafis akka fakkeenyaatti kan kaasan heerichi naannolee 9f beekamtii kan kennulleen waggoota lamaan darban ammoo naannoleen 2 haaraa hundeeffamaniiru. Kana malees naannoo biraa 3ffaa hundeeffameef referendamii geggeeffamuu kaasu. Akkasumas afaanonni 5 afaan hojii federaalaa akka ta'an mootummaan akka barbaadutu himama. Gaaffilee heerri mootummaa akka fooyya'uuf hayyootaa fi qondaaltota siyaasaa kaasaniif deebii kennuuf jecha Inistituutiin qorannoo imaammataa Itoophiyaa Profeesar Bayyanee Phexrosiin hoogganamu qorannoo geggeesseera. Erga bu'aan qorannichaa ibsameen booda kanneen qeeqan akkuma jiran, kanneen deeggaranis jiraachuu isaanii yaada kennaniiru. Ofii qorannichi akkamitti geggeeffamee hagam uummatas hirmaachisee ture, fedhii eenyuutu keessaa calaqqisaa, maaliif falmisiisaa ta'ee gaaffilee jedhan hayyootaa fi qondaaltota biyyattii kana keessaa BBC'n namoota 2 haasofsiisee jira. Qorannoo kana fooyyessuuf heera mootummaa Inistituutiin qorannoon imaammata Itoophiyaatiin geggeeffame keessattuu dhimmoota mirga garee ilaallatan irratti kan keewwatan heera filataman irratti xiyyeeffatee ture. Seensa heeraa kana irratti nuti sabaaf sablammoonni kan jedhu keewwata 8 irratti sabaaf sablammiileen fi uummanni abbaa aangoo birmadummaati kan jedhu alaabaa biyyaalessaa afaan manneen hojii federaalaa caaseffama naannolee fi mirga hiree ofiin of murteeffachuu sabootaa hanga fottoqutti kan jedhu keewwata 39 akka fooyyeffamuuf yaadni dhiyaateera. Dhimmi falmisiisaan Finfinnee akkasumas kan dhimma heeraa hin taane mata duree paartii siyaasaa sabaan ijaaramanii qorannicha keessatti haammatamaniiru. Qorannichi waggoota 2f geggeeffamuu fi Itoophiyaan wal waraansa keessa yeroo turtetti qoratamee akka lakkoofsa Itoophiyaatti onkololeessa 2015 xumuramuutu ibsame. Naannoon Tigraay qorannoo kana keessatti akka hin haammatamne eerameera. Garuu yaada fooyya'insaa miseensa federeeshinii hin haammanne attamiin akka walitti araarsan kan jedhameen jiru. Naannolee hafan irraa garuu saboota naannawaa 41tti argaman irratti mala qorannoo 2tti fayyadamuun waliigalatti namoota 1123f gaaffiilee rabsamuudhaan akkasumas namoota filataman irratti afgaaffiin dhuunfaa fi gareen dhiyaachuu ibsaniiru. Irra caalaan namoota kanaa parsantii 80 kan ta'an jechuudha. Heera mootummaa irratti hubannoo qabna jechuu isaanii qorannichi ni ibsa. Heera fooyyessuun amma maaliif barbaachise? Yuunivarsiitii Finfinneetti barsiisaa saayinsii siyaasaa fi dura taa'aan Koongirensii Federaalaa Oromoo yookaan KFO kan ta'an Profeesar Mararaa Guddinaa fi achuma yuunivarsiitichatti barsiisaa dhimma federaalizimii miseensi mana maree magaalaa Finfinnee kan ta'an Dr. Sisaay Mangistee heera mootummaa haaromsuu irratti mormii guddaa hin qaban. Hayyoonni lamaan kunneen adeemsa qabiyyee fi yeroo haaromsamuu irratti waliin galan. Dr. Sisaay yeroo heera haaromfamuu qabu amma sirriidha jedhanii amanu. Sababni isaas maddi rakkoo hedduun heera kanadha jedhu. Heera keessaa labsiiwwan falmisiisaa hedduutu jira. Garaagarummaaf karaa bananii tokkummaa labsiiwwan laaffisanitu jirus jedhu. Waggoota 30 darban qabatamaan kana argine heerri sirriitti fooyyeffamnaan rakkoowwan hedduun ni furamus jedhu. Kana booda aadaan dimookiraasiin waliigalteef waliin haasa'uun cimuu qabas jedhu. Profeesar Mararaan ammoo heera haaromsuu yaada jedhu hin mormine. Garuu jalqaba waliigalteen waloo fi sirni dimookiraasii jiraachuu qabaa jedhu. Profeesar Mararaan akka jiranitti waliigalteen biyyaalessaa jiraannaan heera geeddaruun ni danda'amas jedhu. Isaan akka jedhanitti heera fooyyessuun ofii isaatiif bu'aa waliigalteetis jedhu. Profeesar Mararaan dhimma biyyaalessaa irratti waliigaltee walootu barbaachisaa ejjannoo jedhu qabu. Heerri macaafa qulqulluu yookaan quraana miti, geeddaramuu ni danda'a. Kan ilaalamuu qabu rakkoo biyyattii keessa jiru hiikuu danda'amu rakkoo dabalaa dhimma jedhutu ta'uu qaba.
Heera geeddaruu irratti qooda guddaa qabaachaa kan jiru paartii biyya bulchaa jiru ta'uu kan amanan Profeesar Mararaan paartiin tokkichi qofti siyaasa biyyattii keessatti olaantummaan bakka qabutti heera geeddaruun biyyattii gatii baasisaa yaaddoo jedhus qabu. Yaadni heera haaromsuu maaliif falmisiisaa ta'e? Itoophiyaan wal waraansaa kaaba biyyattii keessatti mudate keessaa bahuun tasgabbii siyaasaa fi dinagdee uumuuf yaalaa jirti. Naannolee Oromiyaa fi Amaaraatti garuu walitti bu'iinsi itti fufeera. Naannoo Tigraayitti illee dhimmoonni ammas hin furamne ni jiru. Haala amma keessa jirruun Itoophiyaa keessa tasgabbiin hin jiru kan jedhan Profeesar Mararaan heera mootummaa kana haaromsuu yoo ta'e mirga sabootaa fi daangaa naannolee diiguuf yaaluun garuu biyya ibidda itti qabsiisuu ta'a jechuudhaanis akeekkachiisaniiru. Dr. Sisaay ammoo gama isaaniitiin sababni falmisiisaa ta'eef inni ijoon heerichi waan kan warra mo'atanii ta'eefidhas jedhu. Qabsoo hidhannoo yeroo sana geggeeffameen injifattoota taasifamaniin warra fudhatamaniin qaamoleen hawaasaa akka irratti hin hirmaanne dhorkamanii turan. Lammaffaa kan injifatan dhaabbilee siyaasaa sabarratti xiyyeeffatanidha. Sababii kanaatiin wanti hunduu kan afaan yookaan sabarratti bu'uureffatee ture. Kanaafuu paartiileen sadarkaa biyyaalessaa yookaan ilaalcha biyyaalessaa qaban moggaatti dhiibamanii turanii jedhu. Profeesar Mararaan paartiin biyya bulchuu addatti heera geeddaruuf yaaluun rakkoo duraan jiru ittuu hammeessuu akka danda'us akeekkachiisan. Siyaasa biyyattii gara tokkotti osoo hin fidin heera biyyattii waliigaltee barbaachisu geeddaruun rakkoo qabaa jiru Profeesar Mararaan. Itti dabaluudhaanis rakkoo biyyattii keessatti dhufuuf itti gaafatamummaa guddaa kan fudhatuu fi kan qabu paartii biyya bulchuudhas jedhaniiru. Heera mootummaa fooyyessuun fedhii eenyuuti? Heerri mootummaa hojiirra erga oolfamee waggoota 30 darbanii qabee qaamoleen tokko heerichi tokkummaa biyya laaffisaa ejjennoo jedhu calaqqisiisaa jiru. Dr. Sisaay Mangistee namoota heerri mootummaa fooyyeffamuu qabaata jedhan keessaa tokkodha. Keessattuu uummanni Amaaraa fi lammiileen Itoophiyaa wal makan jedhaman kan hawaasa garaagaraa irraa dhalatan kanneen saba garaagaraa irraa ta'anii fi lammiilee Itoophiyaa ta'an heera mootummaatiin beekamtii hin argannes jedhu. Akka haala hawaasummaa fi siyaasa kamuu keessatti hirmaataniif mirgi isaanii akka kabajamu hin taasifamnes jedhu. Profeesar Mararaan garuu hayyoonni Amaaraa waggoota 30 darbanii heerri mootummaa akka geeddaramuuf gaafataa turan paartiileen hayyoota Amaaraatiin hundeeffamanis heera mootummaa amma jiru ni jibbu jechuudhaan yaada wal fakkaataa kaasanillee haala kanaan fooyyeffamuu hin deeggaran. Dr. Sisaay garuu hunda caalaa heera mootummaa garaagarummaaf malee tokkummaaf xiyyeeffannaa hin kenninedhas jedhu. Aangoo olaanaan sabaaf sablammiileef kenname. Nuti sabaaf sablammiileen jechuun malee nuti uummanni Itoophiyaa jechuudhaan gara tokkummaatti haala nama fiduu hin qabu jechuudhaan mormu. Akkaataa odeeffannoon qorannichaa sassaabamee maal agarsiisa? Qorannoowwan argameen Amaaraa fi Affaar irraa deebii kennameen irra caalaan keewwata kanaa keessattuu kan mirga ofiin of bulchuu hanga fottoquutti jedhu keewwata 39 jechuudha akka geeddaramu kan barbaadan ta'uu kan agarsiise yoo ta'u faallaa kanaatiin ammoo deebiiwwan naannolee Oromiyaa fi Somaaliyaa irraa argaman keewwanni kun akka hin tuqamneef fedhii qabu. Dr. Sisaay keewwata 39 muuraa lakkoofsa tokko yoo ilaalame biyya hundeessuuf salphaadhumatti haal duree tokko malee sabaaf sablammiileen fottoquu akka danda'an sabaaf sablammiilee jedhamuun qofti gahaa akka ta'e taasifamuun kan kaa'amedha. Dhimmoota gara biraa wal fakkaatan kaasuun ni danda'ama. Sababii kanaatiin natti fakkaata kan wal falmisiisaa ta'eef jechuudhaan keewwanni kun akka ka'uuf deeggaru. Profeesar Mararaan garuu kanaan waliin galan. Namoonni baay'een keewwata kanaa akka mirga fottoquu qofaatti ilaalu. Garuu ammoo mirga sabootaa fi federaalizimii attamii jiraachuu akka qabaatu agarsiisa. Qabsoon Oromoo, Somaaliyaa, Affaar sabaa fi sablammiilee kaanii waggoota 50 daangaa amma jiruuf bu'uura ta'eera. Daangaa bal'isuun biyyattii irratti ibidda qabsiisuuf ta'uu danda'a jechuudhaan cimsanii dubbatu. Profeesar Mararaan yoo qorannoon kun hojiirra oolfame heerri mootummaa bu'uura irraa diigamaa jira amantaa jedhus ni qabu. Federaalizimiin eenyummaa irratti bu'uureffate
akkasumaan kan jijjiiramu miti. Sababni isaas federaalizimii diiguun biyya diiguu danda'a waan ta'eef biyyattiin jalqabumarraa walqixxummaa irratti hin hundoofne ejjannoo jedhu qabu Piroofeesar Mararaan. Heera mootummaa jijjiiruun dura waliigalteen biyyaalessaa dursuu akka qabaatus cimsanii gorsu. Dr. Sisaay Mangistee garuu keewwata 47 muuraa lakkoofsi 2 fi keewwata 39 eeruudhaan naannolee baay'een akkasumas biyyoonni akka uumaman gochuu danda'a jedhanii amanu. Haala qabatamaa Itoophiyaan amma jirturraan sabaaf sablammiileen 76 yookaan 77 mana maree federeeshiniitti beekamtii argataniiru. Kanaaf isaan kunneen hundi mirga naannoo hundeeffachuu qabu. Kana jechuun maal jechuu akka ta'e yaaduu dandeenya jechuudhaan mormu. Heera mootummaa fooyyessuuf filmaata maaltu jira? Heerri mootummaa federaalaa Itoophiyaa heericha fooyyessuu ilaalchisee keewwata 500 irratti akkas jira. Heera mootummaa kana keessatti mirgoonni fi bilisummaawwan boqonnaa 3 jalatti tarreeffaman hundi keewwanni kun akkasumas keewwanni 400 fooyyeffamuu kan danda'an haala itti aanuun qofaadha jedha. Manni maree naannoo hundi fooyya'insa dhiyaateef yoo sagalee caalmaan raggaasisan manni maree bakka bu'oota uummataa mootummaa federaalaa fooyya'insa dhiyaateef sagalee harkaa 2/3 yoo raggaasisee fi manni maree federeeshinii yoo fooyya'insicha sagalee harkaa 2/3 raggaasisedha jedha. Keewwata 39 dabalatee dhimmoota amma yaadni fooyyessuu irratti dhiyaateerra jiran kan boqonnaa 3 keessatti argamanidha. Ogeessonni qorannicha geggeessan haaluma heerri mootummaa eeyyamuun yoo fooyya'e gaariidha jedhanii kaasanillee yoo xinnaate ammoo haala al idilee ta'een akka fooyya'uuf dhumarratti yaada kaa'anii jiru. Keewwanni fooyyessuu 500 irratti kaa'ame mataansaa hidhaadha. Heerri mootummaa gonkumaa akka hin fooyyofneef, akka hin guddanneef, akka hin geeddaramne kan godhudha jechuudhaan heerri mootummaa galmee lubbuu qabu waan jedhamuuf dhimmoota haaraa akka hammatuuf gaafatu. Piroofeesar Mararaan gama isaaniitiin mootummaan isa heera mootummaarra jiru qofaan osoo hin taane isarra darbuun karaa al idilee heera mootummaa ta'een jijjiiruu barbaadaa jira. Naannoleen amma jiran 12 dhimmoota kanneen irratti hundumtuu waliigaluu qabaatu. Kana irratti heera mootummaa jijjiiruuf waliigalteen waloo jiraachuu qabaataa kanan jedhuuf sababii kanaafidhas jedhu. Fuulduratti maaltu ta'inna walumaan kan ilaallu ni ta'a. Egaan daawwattoota Kiristiyaan Miidiyaa odeessi Kiristiyaanummaa yeroo kanaaf siniif qindeeffannee kanuma hanga ammaatti daawwattanidha. Waan daawwattaniif ulfaadha. Sa'aatota muraasaa booddee odeeffannoo Kiristiyaanummaa haaraa qabannee amma siniif dhiyaannutti turtiin keessan turtii gaarii haa ta'u sinin jenna. Yeroo jalqabaaf qophii keenya walakkaatti gara chaanaalii keenyaatti kan dabalamtan subscribe gochuudhaan mallattoo beelii sana fuulduratti sinii ba'u haala tokko gadi tuquun akkasuma like share gochuudhaan koomentii irratti illee yaada keessan nu qooduudhaan guddina chaanaalii keenyaa keessatti ga'ee keessan ba'a. Karaa fuula weebsaayitii keenyaas odeeffannoowwan kiristiyaanummaa barreeffamaan argadhaa siniin jecha liinkii weebsaayitii keenyaa koomentii jalqabaarra sinii keenya isarrallee gadi tuquudhaan mallattoo sabskraayibii karaa harka keessan mirgaa moobaayila keessan xumura miil jalatti sinii dhufu gadi tuqaa. Waan hordoftaniif ulfaadhaa. Sa'aatota muraasaa booddee odeeffannoo haaraadhaan wal argina. Masitti nagaan tura.